Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanaalii Burqaateek viidiyoo kana irratti ammoo akkamittiin koompiyuutera keenya irratti Windows 11 yookaanis Windows 11 akkaataa itti install godhachuu dandeenyu waliin ilaalla. Especially ammoo PC yookaanis koompiyuutera tokko irratti this PC doesn't meet the minimum system requirement nun jedha. Wayita Windows 11 install goona jennutti. Rakkoolee kana illee akkamittiin bira darbuudhaan koompiyuutera keenya irratti Windows 11 akkaataa itti fe'uu dandeenyu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti inni waliin tura. Egaan as biratti akkuma agartanii jalqaba irratti PC'n kiyya amma kan inni raan gochaa jiru Windows 10 dha. Windows 10 Pro. So Windows 10 kana irraa akkamittiin gara Windows 11 tti akka jijjiiruu dandeenyu waliin ilaalla. Kanaafis wantoonni gargaaran wanta sadiitu jira. Inni jalqaba software Windows 11 yookaanis operating systemicha download godhachuutu nurra jiraata. Kana gochuudhaafis gara website Get into PC adeemuudhaan as biratti Windows 11 jettanii search gochuudhaan asirraa download godhachuu dandeessu. Asirraa kana download gootanii qopheeffachuu dandeessu. An download godhee ofirkaa qaba waan ta'eedhaafi irra deebi'ee download gochuun hin barbaachisu. Isin Windows 11 kana setup isaa hin qabdan taanaan jalqaba irratti karaa website kana irraa download godhachuu dandeessu jechuudha. An download godhadhee qaba waan ta'eef irra deebiin download gochuun hin barbaachisu. Itti aansuudhaan kan isin barbaachisu software kana flash irratti buuta bilgochuudhaaf software kan biraa kan dabalataa tokkotu nu barbaachisa. Kanaafis rafasii fayyadamna. Rafasii kanas kunoo gara website kana adeemuudhaan download godhachuu dandeessu. An kanas download godhee ofirkaan qaba waan ta'eedhaaf irra deebiidhaan download gochuun hin barbaachisu. Sadaffaa irratti immoo flash drive yookaanis flashii GB 8 fi sanaa ol ta'e osoo qabaattanii baay'ee barbaachisaadha. Maaliif operating systemiin innumti kun iyyuu Windows 11 inni xiqqaate naannoo GB 5.6 olidha waan ta'eedhaaf flash driving keessan GB 8 fi sanaa ol ta'uun dirqamadha jechuudha. So jarreen kana sadan ergi guuttanii booda jalqaba irratti wanta nuti adda baafachuu qabnutu jira. Sunis maa inni PC yookaanis koompiyuuterri keenya kuni ulaagaa Microsoftiin kaa'ee jira. Windows 11 install gochuuf yookaanis Windows 11 koompiyuutera keenya irratti install gochuu keenyaan duratti ulaagaa Microsoftiin softwarechaaf kaa'eetu jira. So ulaagaa sana guutuuf dhiisuusaa jalqaba irratti koompiyuutera keenya adda baasuu qabna. Kana gochuudhaafis browser irra deemuudhaan gara Microsoft website kana ni adeemna. Website kana irra deemuudhaan before installing please refer to the PC health check app kan jedhu kana jira. PC health check kan jedhu kana irratti kilikii gochuudhaan software tokko download goona. Software kana fayyadamuudhaan kuna check for compatibility laptopin yookiin koompiyuuterri keenya software kana wajjin compatible ta'uuf dhiisuu isaa jalqaba karaa software kanaatiin kan nuti adda baasuu dandeenyu jechuudha. An download godhee qaba waan ta'eedhaaf as biraa banee isin agarsiisa. Softwareicha ergi yookiin appicha ergi install gootanii booda ala kanaan isiniif bana. Introducing Windows 11 jedhas biraa. Let's check if the PC meets the system requirement. System ni kuni requirement yookiin immoo ulaagaa inni barbaadutu jira. So ulaagaa sana guutuuf dhiisuusaa as biraa check now jennee check goona. Check now jedhanii wayitan check now jedhuni this PC doesn't currently meet Windows 11 system requirement. PC'n kee kuni sa'aatii kanatti ulaagaa Windows 11 kaa'ee hin guuttatu. Kanaaf install godhachuu dandeessu naan jechaa jira. Sababiin isaa immoo as biratti list godhamee jira. Inni jalqabarraa this PC must support secure boot naan jechaa jira. PC'n kee kuni secure boot support gochuu danda'utu irra jiraata naan jechaa jira. Secure boot inni maalidha yoo jenne feature Microsoft Windows'dhaan dhimmoota security wajjin wal qabataniin qophaa'edha. Faayidaan isaa inni guddaanis koompiyuuterri keenya wayita boot godhu yookaanis immoo wayita inni banutti malicious software garaagaraa jechuunis softwareota vaayirasii of keessaa qaban koompiyuutera keenya wajjin akka jarri hin kaane yookaanis hin banamne kan qabuun yookaanis immoo akka jarri wayita koompiyuuterri keenya banamutti duukaa banamuudhaan raan hin taane jalqabuma irratti kan jara daangessuudha jechuudha secure bootiin kun. So kan akka warningitti na kenneera. Inni lammaffaan immoo TPM yookaanis immoo Trusted Platform Module 2 must be supported and enabled on this PC naan jedhe. Inni kunis security feature Microsoft Windows dhaan dhiyaate yeroo ta'u warreen akka identity protection, data protection fi
kan kana fakkaatan dhimmoota security wajjin wal qabatan garaagaraa koompiyuutara keenyaaf provide gochuudhaaf yookaan koompiyuutara keenyaaf dhiyeessuudhaaf moojulii gargaarudha. So kanas PC'n kee guuttachuu qaban jechaa jira. Inni sadaffaan ammoo the processor isn't currently supported for Windows 11 processoriin yookaanis CPU'n kee wanta kana support hin godhu Windows 11 kana support hin godhu naan jechuutti jira. Akkuma as bira argatan processoriin kiyya Core i5 dha. Speediin isaa immoo 3.1 GHz dha. Mee diteelii isaa ilaallu as bira linkichatti buune. Minimum system requirement on your PC irra gaafa dhufnu jalqaba irratti processor ergannaa processoriin kee speediin isaa 1 GHz or kana ol faster ta'uu qaba naan jechaa jira. Kan kiyya 3.1 GHz dha. With 2 or more cores jechaa jira. Kan kiyya kuno i5 Core i5 dha core isaa. So kana miiti gochaa jira. Garuu ammoo sana akka inni full feeling goone akka inni hin guutne natti himaa jira. Kan biraa raamiin isaa yoo xiqqaate GB 4 fi sanaa ol ta'uu qaba. Kan kiyya GB isaa GB 8 dha. Asirraa akkuma agartan storage isaa yoo xiqqaate GB 64 fi sanaa ol ta'uu qaba. Jarreen kun sadan warreen nuti jalqaba irratti ulaagaa nuti jalqaba irratti dirqama guutuu qabnudha. Kana hunda koompiyuutara kee hin guunne naan jechaa jira. So install gochuutii hin dandeessu naan jechaa jira. Haa ta'utii rakkoo kana furuudhaan akkamittiin Windows 11 koompiyuutara keenya irratti install gochuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Jalqaba irratti egaa kan nuti goonu gara software download goone ni adeemna. Kunoo kanadha. Rafasii ni jira. Rafasii kana jalqaba irratti banuudhaan gara USB flash drive keenyatti Windows kana yookiin software kana boot goona jechuudha. Sanaan duratti garuu flash drive keessan irraa faayila qabdu taanaan faayila irraa backup godhadhaa gara koompiyuutaraatti maaliifi format ta'a waan ta'eedhaaf faayila achirra jiru hundi isaas jalaa haqama. So kanaaf dursaatii faayila achirraa qabdan gara koompiyuutaraatti copy godhadhaa. Ammaaf faayila achirraa hin qabu waan ta'eedhaaf waan copy godhu hin qabu. Qallattumaan bootable godha jechuudha. Rafas kan jedhu kana softwareetti double click gochuudhaan ni bantu. No kunoo device bakka jedhu kana jalatti kan galee flash keenya ta'uu isaanii mirkaneeffannaa. Kunoo GB 8 flash kiyyaadha kan galee boot selection as biratti immoo disk or ISO image bakka jedhu kana irratti select gochuudhaan software download goone kana yookaanis Windows 11 as biratti galchina. Itti aansuudhaan ammoo partition scheme kana filannee guutuu qabna. Partition scheme isaa kana adda baasuudhaaf as search bar kana irratti disk management jennee search goona. Jalqaba irratti kan nuuf dhufe kana create and format hard disk partition kan jedhu irratti click gochuudhaan gara fuula kanaatti wayita nu fidu. As disk 0 kan jedhu kun basic yookaanis immoo local disk C keenyadha. Kana irratti right click gochuudhaan properties jennaani. As itti aansine volume jala deemuudhaan partition styling keenya maal jedha master boot record MBR dha jechuudha. So kanaaf MBR dha kan nuti filannu. MBR filanna. Target BIOS ammoo as search bar irra adeemuudhaan system info jettanii wayit search gootan system information isiniif baasa. Itti aansuudhaan BIOS mode isaa legacy dha jechuudha. Legacy taanaan kan nuti yeroo hunda filannu BIOS dha jechuudha. So BIOS filachuudhaan start jennaan jechuudha. Amma bootable gochuu deemarraa software flash irratti start jennaani. Kutaa itti aanu irratti ammoo akkamittiin software guutuu isaa install akka goonu waliin ilaalla. Okay. Format gochuuf deemaa jira kuni flash keenya. Okay. Amma flash drive keenya irratti softwarein Windows 11 bootable ta'utti jira. Kutaa itti aanu irratti ammoo software bootable goone kana amma akkamittiin akka install goonu waliin ilaalla. Haga xumura video kanaatti waan nu hordoftaniif guddaa galatooma.